Kebor Multimedia Production. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج ونفخ فيه من روحه وأتم عليه نعمه باكتساب المنير ومن على من شاء منه بالهداية والتبكير وأعمى على من شاء منه فلم تنفعه المواعظ والتذكير أولئك الذين دمست قلوبهم بالهوى والشهوات فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة وحاهيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma beekamu mata dureen daawaa kiyyaa dubartummaa jedha. Al-mar'atu fil islaam. Islaamummaa keessatti dubartiin akkami dubartiin maali waan jedhu mata dureen daawaa kiyyaa akka kenname jechuudha. Huquuquhaa wa makaanatihaa wa dawrihaa fil mujtamaa. Asiin dura yeroo jaahilummaa keessa yeroo addunyaan dhooqaa fi dhukkee kufrii keessa turte akkuma dhageettan dubartii namni argate ittiin saalfatu ture jirtu isii awwaalamaa turte amma immoo haqa ifaan diinii madiinaa keessaan as ba'e makkaa keessaan as ba'e akkam akka ture xiqqoo irraa isiniif tuttuqaa warri dachii keessaa dura dubartii yoo argatu ittiin saalfataa turan nama jalaa dhokataa turan awwaalaa turan jirtu isii jechuu warri samawaata ammoo samawaata keessaa rabbiin arshii olii nu qulqulleessee nu dubbatee haqa nuuf kennee haqa qabnaa iddoo qabna sadarkaa qabna gahee qabna dubartiin dura nama mirga qabne nama dirqama qabne turte ammoo mirgallee qabdi dirqamallee qabdi haqallee qabdi jechuudha. Haqqul mar'ati bil islaam islaamummaa keessatti islaam dubartiin qabdu haqqul musaawaati bil insaaniyya haqa namummaa haqa walqixxummaa namummaa keessatti dubartiin qabdu akkuma ilmi namaa wayittajamu wayittajamti akkuma ilmi namaa dirqama qabu dirqama qabdi akkuma ilmi namaa mirga qabu mirga qabdi jechuu dubartiin islaamummaa keessatti akkuma ilmi namaa baratee mul'ata qabdi jechuudha. Haqqul mar'ati bittaa'allumi fakkeenyaaf dubartiin baratu keessatti haqa guddaa qabdi iddoon itti kufne har'aas waan ta'eef jechuudha. عائشة نجمع ربي صلى الله عليه وسلم ربي سرها جالته هذا منا نجمع ربي وهو سنتانه قاعد الدنيا إنساني تبجتشو حديثة صحابة كيسالم نيها كيسي حديثة حفظة نجرو جتشو نلقو سنة مثلي أروكا ينشالة كسيدو سنجتشو كان أفضل جاء قبل وابرك كيستي وابيرو كيستي دبتين كهي ولانا قباتشو يزي دبتان حق المرأة في التملك واحد فتو كيسا باقو كيسا أنكو قباتشو كيسا دبتشو كيسا إدو حقا قبو كيسا حقا قباتشو يزي دبت أجتشو الله أما اللي حق المرأة بالإرث حقا دارما كيسا كبينيا دا أبا حقا كبينيا أنا كيسا تي أكما كتوتي إسني أغا قالي وأكما كيسا باين بيكا ما دجتشو ربين كي نقرو إسين اللي دبقما واجبو ما نكتسين أرغتو دبت إجراء سماوات تربني ولي سورة النساء آية تربفا رتل الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون رتل الرجال إيرادس أودة تجرى مما ترك الوالدان والأقربون وأنا أبا هذه ثاني كيفتوكان أنا ثاني كيسانيرا أودة تجرى إيرادس دبرتي كله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون dubartii billee qooda jira waan abbaa fi haati isiitii fi aanaa isiitii irraa qooda guddaa qabaachuu isii rabbiin nu dubbate jechuudha. Duraan immoo yeroo islaamummaa keessatti jirre sadarkaa namummaa keessa jirtu akka meeshaatti itti fayyadaman karaa dhaabbatanii itti fayyadaman immoo jirtu isii awwaalaa turan. Har'a immoo islaamummaan sabaa samaawatii walii rabbiin keenya nu dubbate akkanatti haqa keenya immoo dhiiraa wal qixxeesse jecha. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa sallam ittaqullaha wa'dilu bayna awlaadikum jedhan.
والإتسا ربي سوداء والإتسا هكا إلمان كيس جدو إلمان كيسني والإتسا يتنين ودامات رنجتو هكا إيران أجسا هكا تبدي إنجنة والإتسا يتنين ومكان يمكيسة وإرقما ربي ودامات رنجتو أمالي دبتين نما ربيتي جلقب أمالي إسلامة إيجتو دبتين أمالي جلقب نما قرآن رسول الله لغيه جتو أمالي دبتين nama jalqaba ergama rabbiitti salaataa fidhatee salaatee jechuudha. Dubartiin ammallee jalqaba irratti nama lubbuu fi islaamummaadhaaf wareege jechuudha. Nama hatti jannataa osoo eenyuyyuu gadi dubartiidhaa galte jechuudha. Dubartiin akkana turte jechuudha. Yaquulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ergamaan rabbii akkana jedhan man ibtuliya min haadihi albanaati bishay'in kunna lahu sitrun min annaari jedhan. Dubartiirraa namni dubartiin mokkoramee yookaan chaalenjii dubartii lamaa kennamee chaalenjii isii barbaachisu karaa islaamummaa keessa isii guddisee bu'aa bahii barbaachisu hunda keessa waliin bahee jedhe kunna lahu sitrun min annaari jedhan. Giddoo isaaf taatii jedhanii ibidda jahannamee irraa guyyaa qiyaamaa kanan dhageenne dhiirarraa hin jiru hadiisa keessatti illee dubartii sadarkaan isii hagana ga'e garuu nuti sadarkaa keenya beekneerraa har'a eessa akka jirtuu fi eenyu akka taanillee of hin beeknu jechuudha. Ammallee dubartiin gattukkee uummataa jedhan ammallee dubartiin haadha dhiiraati haadha beekaa haadha boodaati isiin beektudha jechuudha. Kullu waraa'a rajulin aliimin imra'atun aliima dubartiin dhiira jabaa kamiin duubaanuu dubartii jabduutu jira jedhan. Akkuma jedhamu rabbiin haqa hajjii keessatti illee bareeduma keenya nu tiksee dhiiraan immoo mataa hajjadhaa jedhee dubartiidhaan immoo kaaga qaccee kubaa qofa gabaasaa jedhe bareeduma keenya keessatti rabbiin hamilee keenya waan numiin illee ofii isaatii samaawaatu tokkanii olii bocee nu ergee jechuudha. Nu itti fayyadamaa hin jirru garuu malee hin beeknu eenyu akka taane hin beeknu kan itti fayyadamnu ka warra dachii keessaa qofatu nu bira hojii irra ooleera jechuudha. Ammallee jechuudha suuraa annisaa dubartiidhaan kan moggaafamte suuratul rijaali ka jedhu qur'aana keessa hin jiru. Suuratul nisaa ka jedhu qofatu qur'aana keessa jira jechuudha. Kunis sadarkaa dubartootaa irraa isa guddaa akka ta'e hubanna jechuudha. Keessattuun immoo akkaan jabeessee ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaafa hajjatal wadaa'iidhaan waa'ee keenya dubbatanii amaanaa dhaamataa turan. Hattan gaafa du'anillee ergamaan rabbii waa'ee keenya amaanaa salaataa waliin amaanaa waajibaata samaawataa dhufe waliin amaanaa nu dhaamataa turan. Nuti ammoo eessa jirra namatu yoo nuuf hin beekin akkuma jaldeessi jedhe jedhan bareedinnaa fi tokkinni ka uumamaatii adeemsa abbatu tolfataa jedhan. Nu immoo adeemsa keenya akkam tolfataa jirra beekuu qofa taane moo ka beeknillee wannuma nafsiyaan keennaa jala deemaa jirra moo qur'aanaa hadiisa jala deemaa jirra. Hadiisa qur'aanii maaliin nu keekee jira maal nu seedee jira dirqama akkamiin nurra kaayee jira mirga akkamiin nurra kaayee jira jennee beekuu qabnaa jechuudha. Ammallee haqqul maraatii bil ikhtiyaari jedhan dubartiin filachuu keessatti waa'ee heerumaa keessatti filannoo guddaa akka qabdu abbaan iyyuu dirqamsiisee osoo ni kaa'ee ni kenni sun alaan ta'uu jedhan dubartiin sadarkaa hagana qabdu. Dubartii jechuun jedhan ammallee yoo dhiiraaf nikaa hiikaa ta'e dubartiin kul'iidha jedhan yoo dhiirri immoo nikaa gadi hin hiikti dubartiin illee kul'ii gootee mahrii waliin isa dhiistee biraa deemu mirga qabdi jechuudha. Kun immoo seera dachii keessa nu kennan osoo hin taane seera samaawaataa dhufe qabannee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf دعوات يأمره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب سلمنا مع السالمين وقنا شر الظالمين واهدنا سبل السلام وثبتنا على دين الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.